Yookiin immoo kan shoobaa biyya kana namoonni sibiratti dabaluu dandeessu. Gara no takkii gugurraa kanneen keessa argaa jirtan kun just baananaa fi osmeeli mix waan jedhu akka amma kun adii qulqulluu ta'ee bu'u kanatti qulqullaa jechuudha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kau nak jadi saya kisah dawat ni kaya nyundi bakal kita nak gini Rabbi rahmani saya sini tajratu nanti nak jadi alhamdulillah Rabbil alamin. Hal aska juzai seberin tu kisah tu berarti Ramadana je kerana luluk erat sinema tawan kaminu nyata ni wan kaminu idani isa yod idan heddu takka isni titola an fi koti yarodu Friday vlogi jalati agar tani akam itu jetaman wajar atur tani so berarti Ramadana kisah ni wajar jadi kumis electric. Alhamdulillah gini konosinir jeta jelas berataku marga jesta lomi ko befade untuk berbaca sangkesa avocado ko befade injera asitimu zaya asitimu ashabo asitimu otmeli okinmo kan shoba biya kana namoonni biya kana jesta ngebeitani isa ko pesejera asina kuma agartan annani asitika mashina itino jadlutu asjira amma directly gara dalaga kenna demna namoonni barbaadan garuu simiratti dabaluu dandeessu daa'imetti dabaluu dandeessu animmoo moor wantoota akkasiin mi'aansan hedduulee waan hin feeneef jedheeti maal godhee kanuma jiru kana walitti isaanuu ni mi'aan waan ta'eef wajjadha malee ittiin dabaluu isin yoo barbaada itti dabalachuu dandeessanii Abbaan Sulaiman sometimes yeroo garii yoo wanna jedhu itti dabalata nama waan hin barbaanneef akkasuma qopheessina Ramadaan illee waan ta'eef waan hin jenne kanaaf nafaana tura like share subscribe gochuu hin dagatina daawwattoota kan koo akkuma argaa jirtan mataa avokaadocha dura dhiqee qopheessee maan inni akka hin jenne kanaaf iddoo lamatti adda gadi baasnaa jechuudha avokaadoo keenya. Avokaadocha keenya eega kana baasnee Akan hotel normally keessa fuutanii qopheessuu itti godhuu dandeettanii. Egaa like avocado kan koo akkuma argitan akkana itti naqee jira. Ashaboo baay'ee xiqqoo tastiin avocado kophaa isaa like akka xiqqoo mi'aawuuf jennee ashaboo xiqqoo isinitti goona. Sana booda avokaadocha bishaaniin dhoofnaa jechuudha. Haga barbaannutti goone. Egaa haguma faamilii keessaniitiin Okay, aga avocado nugauf malgona oatmeal keenyatti bishaan hanga murtaa'e tokko qinxeeti sakandii 30 microwave keessa sakandii 30 qopheessee jira. Daawwattoota kan koo akkuma argaa jirtan kaajuusnee arrokutamaa jira. Asbala maal isinii himuu barbaade avokaadonis ta'ee oatmeelii fi baananaan sirriitti haga maashinni argitanii dhahee wal aseensisuutti avokaadoodhaan normaalii argaa jirtanii. So sirriitti dhahee akka argaa jirtan kanatti avokaadoon ol fudhatu qaba. San yoo hin taane xiqqoodhaan dhammiin isaa nama simatu. Egaa avocado keenya akkana rukunee asinan eegode maal goona oatmeeliin kun akkuma argitan baay'ee bishaaniin waan godheef sakandii 30 isiniin jedhesan isa eegageessee bismillah keessaa dhiqeera normal kalarii avocado sun akka kana dabalanii kalarii isaan balleessine waan barbaaduuf keessaa dhiqaa jechuudha. Sana booddee manka shoorba lamaa fi walakkaa isaatti godhe akkuma argaa jirtanii san booda maal godha baananaa yookiin muuza ishii lamaa itti godhaa jechuudha. So
So banana yeroo ishii lama eegatti godhee booddee aannan hangan gaha jedhee hangana barbaachisa jedhee bismillah itti goonaa jechuudha. Sana booda ammas akkuma dubartii qadaada keenya itti qadaadne akkuma isiniin jedhe isin yoo barbaadan timira daa'ima itti godhatanii hojjetachuu ni dandeettanii ani immoo waan hin barbaadaniif itti godhuu jechuudha. Sana booda keessa gooneet haga jarri sirriitti wal fudhatanitti maashiniin ni rukutaa jechuudha. Wantoota kan baay'ee salphaa fi kan jaalattan nam kamiifuu kan to'atan nam gastriikii qaba hedduun jaaladha garuu baay'ee jaaladhee na ta'ee kan hojjedhu yeroo Ramadaan lulluqii boodallee jaaladhee kan hojjedhu isa kana mana keessanitti hojjetadha akka jaalatan immoo abdii guddaan qaba. Warroonni yaada keessan barreessan cinaa dhaabatan hundi keessan immoo galatooma. رمضان كنا اللي ربي نروح قبل ورقم ذا كرادي من اللي والله ربي جالس فردوسين وفق ورا قبلهم ده ربي باتي رمضان كان كيس إتاكنه نفن الترا نقدر مرادة ولا لايك شير سبسكرايب ومو قلتون دقتنا بجوز نكون وجدتني يروح قتلنا في الرسالة. daawwattoota konkoo kun akkuma argaa jirtan maashina saawundii isaa mute godhee rukutaa jira jechuudha. Waan argaa jirtan kun wanta gurraacha waan gara takkee gurguraa kanneen keessa argaa jirtan kun just bananaa fi oatmeal mix waan ta'aa jiraniif akkas jiranii just garbuun keessaa tokko akkasii garuu maashinni haalaan rukutee yegguu jedhu akka amma kun adii qulqulluu ta'ee bu'u kanatti qulqullaaha jechuudha. Saniif sirriitti rukutamuu qaba. Egaa daawwattoota kan koo halluun isaa maashaallah tabarakallah hedduu takka bareeda inni lammaffaalleen rukutamu waan qabu san isinitti mul'isnee zaseem garaagarummaan qabu kun akkanatti xumureen jira maashaallah tabarakallah yooti naqa wal fudhate hedduu takka namatti tolaan namni isaas qophii biraatiin hanga walitti deebinu daawwattoota kan koo like share subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jedha kun akkuma argartan maashaallah loomiillee gubbaan kaa'ee dikoor godhee jira namoonni biroo fayyadamu feetanis akkanatti fayyadamtanii egaa haala kanaan xumuree jira hanga qophii biraatiin walitti deebinu. Assalaamu alaykum wa rahmatullah.